Baga gammaddan ogbarruu Oromoof namoota hundeef bu'uura ta'an keessaa tokko kan ta'e Dhaabaa Wayyeessaa Namoo Daandii kan darbe haaressee ogbarruu dammaqsuuf kitaabota isaa lamaan Godaannisaaf Gurraacha Abbayyaa maxxansa 4ffaa qabatee as ba'eera. Giddugala aadaa Oromootti sagantaan addaas qophaa'eera. Tiyaatirri afaan Oromoo jalqabaa Dukkanaan Duuba jedhu bu'aa kalaqa isaati. Kitaabota isaa kanneeniif tiyaatira akka Dukkanaan Duuba, Jennaan, Imimmaaniif fuula dhokate keessatti akka dubbisamaniif dhaga'amanitti jechoonni dhaabaan kalaqu waan isaan nama hin goone jiru. Kitaaboti dhaabaa seenaa dubbifaman osoo hin taane jireenya bar tokko keessa dubbisaan jiraatee darbee haga fakkaatanitti nama keessa seenaniiru. Jechoonni kee akka eeboo qara qabu eeboo waan itti falfalame tarsaasee keessa ba'ee lafatti diramu. Kitaaba Godaannisaas Gurraacha Abbayyaas yeroo hedduu dubbiseera. Amman dubbisu haaraa natti ta'a. Afaanni Oromoo barreeffama soosamaaf mijataa akka ta'e qabatamaan nutti agarsiifte. Guyyaadha dubbistoonni dhugaan kennanidha ragaa isaan ba'an. Maqaalee dhaloonni hin daganne kitaabota dubbistoota dhugaa hawwatan seenaa hafuura ogbarruu addaan kalaqaman. Onkololeessa 7 2014 sagantaa guddaa fi addaan kitaaboti lamaanuu as ba'uuf jedhu Dhaabaa Wayyeessaa Gurraacha Abbayyaa Godaannisa.